Furmaatee gurbaan bineensi nama fakkaatu yookaan shayxaana madaqee jechuun hin danda'a gocha inni irra raawwachaa jiruu fi isii dhabamsiisee hafuura isii dhabamsiisee waan inni godhaa jiru dhuguma rabbii sanitti waan baay'ee onnee nama tuqaati waan baay'ee onnee nama tuqaati laabaasan fedhe fira dhuuqot baay'ee takka onnee nama tuqi wanni gochi inni godhaa jiru suni insha Allah isinis du'aa ta'isaniin jabaadhaadha nutis hamma danda'ametti anis carraan hangam markadhe kana fayyadamee waan hin godhuu danda'u waan dirqama narra jiru godhuudhaaf tattaaffiin godha. Alhamdulillah jawzanti ejirti ujoollee ati ujoollee diimiti alhamdulillah yemmuu ammoo feetee ati akkam jirti? qaama kana guutuu madukuma mataan kun hodhaan akkamiin hodhitansa hodhaan hodhitan hodhaa barabboo bakka shan moojaasi hodhanii bara karabbi lubbuu si baase ka hodhaa keellee amma lakkooyitee waan biraa yaaduu odoo hin ta'in alhamdulillah jedhe karabbi si dhaqqabe argitee hodhaa kan bakka hedduu si hodhanii alhamdulillah jedhati karabbi lubbuu si baase hodhaa iyyuu miti tamataa dhiisi tamataa si dhukkubaani har'a caalaan mana isaatti deebi'ee obboleettiin biyyaas maatanii jettuudhaan gaa mana sanis ni ilaalaa ijoolleedhaafis uffata sirraan jijjiiraa anilleen uffata ni jijjiiradhaa kan jedhuun har'a mana keessa dhufnee asitti viidiyoo tana isinii maruuf dirqamne akkana keessa jirraa isiniin jechuu barbaadeeti. Kan yoraannee gartee namni nu rifatee du'aa fi waan hundaan nu cinaa dhaabbachaa jiranitti yaadaa fi du'aan kun gargaarsa mana fakkaata. Gargaarsa. Nu cinaa dhaabbatanii kanatti cinqamanii gaafa kanatti namni arra cinkii qofa osoo hin taane. Namni nama isa duubaa du'aa godhuuf gartee isaaf rabbii kadhatu duubaa qabu gartee. Kan hin kasaaru beekan. Obboleessaaf gammadu isaafis rabbii gammada isaafis rabbii du'aa godhaaf gammachuun walii qoddachuun bareedaadha. Kun gammanni as geenye garuu haa waan nama dhaadhachaa ooluun gartee anjeena nama waa godhachaa ooluun faayidaan qabdu beekte dharaaf firraaran gammachuu mata nyeessinii ibsina gartee miisaa jaraa farsaan akka jedhati jiru ani numaatu maaliif ciqiftee deemta naan jette jeetiin baraan gammachuu guyyaa guddaa nama ijoollee kana baasoo osoo hin ta'in ati gama kimiyaasan irraas deebitee baga waan kana goote naan jechuudhaaf hedduu gammadee jira waan ati amma gammachuu achi dhiistee deemuu baatte eessa geessite ijoollee fuutee deemta moo isii shorreessite wooma godhuu qabdu gootee barammaati. Sangguparran dia Wanni isin qabdu obboleessaa fi gartee naani qixaannaa fa'aa miree warra isii jala deddeemaa sanii wajjin waliin isaanii bilbilattee furmaata haa godhaniif malee wanni ati godhuu qabdu takka hin jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya gamanumaanuu obboleettii teenya Dr. Furmaatee gurbaan bineensi nama fakkaatu yookaan shayxaana madaqee jechuun hin danda'a gocha inni irra raawwachaa jiruu fi isii dhabamsiisee hafuura isii dhabamsiisee waan inni godhaa jiru dhuguma rabbii sanitti waan baay'ee onnee nama tuqaati waan baay'ee onnee nama tuqaati laabaasan fedhe fira dhuuqot baay'ee takka onnee nama tuqi wanni gochi inni godhaa jiru suni insha Allah isinis du'aa ta'isaniin jabaadhaadha nutis hamma danda'ametti anis carraan hangam markadhe kana fayyadamee waan hin godhuu danda'u waan dirqama narra jiru godhuudhaaf tattaaffiin godha ammoo dhaamsi kiyya du'aa ta'isanii jabaadhaadha gurbaan sarra ija raammata hin qabne namichi raammata hin qabne shayxaanni madaqe san garte shayxaan dhugaa sanii bineensa namaa miti baleedanii on baleedama kas godha sama akkatitti maallaqa humnaa olii gaafatee san gubbaadhaan jawaadee mataa oowwisaa jira ilmi namaa dumaashii isaa yookaan jaartii obboleessa isaa dhiisii nama guyyaa tokko ijaan harkee wal baree'uu gocha akka inni godhu jiru kana qoodee fi irratti hin raawwatu dhugaadha hordoftoonni kiyya yaadanaaf kannaa jirtanis koomentiis niin harkaa garuu akkaan keessa jiruutu tarkaanfii karasitti deemuudhaaf namuddee maaliifin kana godhe dirqama isii tana gartee jalaa miila ciree gurbaa sanii wajjiin akka isaan humna waliin taanetti isii tana jalaa hambisee dura achi keessaa bakka san keessaa akka haftuudha duraan yaadni kiyyaa san durmaanuu isii tana qoodee isiin gurbaa sanii wajjiin fudhattee tarkaanfii fudhachuudhaaf wajjiin deeman san keessaa isii tana jalaa hambisu garee inni gartee gurbaan zakkoo janiin san zakkoo maalii miti rakkoon baanan sun jaarratee humna godhatee isii irratti hin duulaa ture san. Garee isaanii sana dafa caasuudha kaayyoo. Insha Allah ammallee kaayooti ya rabbiin naaf guutaa akka niyyaati yaasanii jalaa haftii intalti tuni isa taanaanoo warroottan
abalu isiniin jiru namootan gartee tattaaffii jawaadee cinaa dhaabbatee godhu jiru sanii wajjin tahee bifaan danda'een anis tarkaanfii tiyyaniin fudhadha inshaallah amma gama tasgabbii deebi'ee isin ammoo du'aa'iidhaan isiis rabbi haa mul'isu gurbaa zaalima raammatan qabne san harkaa rabbi isii haa baasu du'aa'ii ta'e saniin jabaadha du'aa'iin nu bira dhaabbadhaadha gochi isiirra raawwatamaa jiru gocha akka hammaatee gartee garaa nama billeessu onnee nama cabsu waan gocha ammaan dura godhamee beekamu san keessatti hin mul'atiin daran godhaa jira jechuudha waan baay'ee na gaddisiisu ta'ee tarkame takkanaatiin isiniin jaa haasollee isin dheeradheeti du'aa'iidhaan nu bira dhaabbadhaadha ammaa'u maallaqa talabachuu jira maallaqa humnaa ol gurbaa gaafachuu jira beek akka maallaqa biyyarraa as deebisan gartee lafuma gartee silaa irra wal lafuma sana akka gurguraniif deema lafumaa fi gartee manneen achii qaban sanu gurguramee maallaqa akkas deebisanii maalleen isan gartee isaaf naqamee waraqaa harkaa fuudhuu dadhabee furmaatee waraqaa harkaa fuudhuu dadhabnaani dachii san gurguranii manni san manaa fi dachii san gurguramee maalleen isan isaaf naqamee isii akka gadhiisu waan san isii irratti raawwate alhamdulillah akkana rabbi naa godhe anis siifin dhufaa hijaati yasanis irraa kafaladhaa jee dhaadata garaa na gubee wanni itti daranuu gartee iddina qabatee inni san gartee waan obboleettiin isaa dandamte sana innis dandamuu qaba jee gartee wanni na jechisiisu jiru arree fiifuu akkana keessa jirani gocha san harkee saniif gammadee dhaadatee harka dhawa inumaatu naaf dhiichisaa'u hafarsaa maalii miti rabbi isaa haa hafarsuu qilleensi rabbii fuudhee olii gatitti isaa haa hafarsu sanii kanaafu naamusa kee godhii taa'e silaa'uu namni humniti afaan irratti deebite waan jedhuu fi waan dubbatuu fi waan dhiisuu sin laallatu homaa harkee haasawaa adabattee yoo teessee irra si hooyya garuu